ምንድነው አንድ የሚያደርገን አሁን ከነዚህ ጋር ጀልቀበ ኦኬ አንተ ያንን ስጠይቀኝ ዳይሬክትሊ አንድነን ወደሚል አልገባውም። አንድነትን ባይ ዘ ዌይ ስቲል ሐሳቤን ቀይሬ አይደለም ግን ያልከኝ የነበረው ጥቅሙን ነበር የጠየቀኝ። ጥቅሙን ነገርኩክ ለምን እንደተረጎምኩኝ በሰዓቱ ማለት ነው። ወራ ይጅሩኩን ኦሮሞ ናም ይጀራ ናፋን ኦሮሞ ወልታስ ኢሳቱን አጋፈት ያማሪፋን መስ ባይ ዘ ዌይ ኦኬ አፋን ኦሮሞ ማሊ አፋን ኦሮሞ ሶን ደጋይ ናፌሚት እንጋፈና ጋፈቱ ተኩማን ከኛ ማሊ ፋይዳ ሳማሊ ጀናን ፋይዳ ፊ ቡቴ አርገሙ ደንደው ተኮን ተንኳ ሳቲን ባሴ እርገኒት ሜቦዴ ጀረከ ነፋና ተሱመለ ተኮት ድፉ እንደንደኙ ጀናን ጀችኩኒ ዶጎጎራ ኦቶ ቢያባቴ ከንቲ ዋመምቱ tokko jedhamteeti kan waamamtu sanaaf tokkummaatti nan amana'anii jedheetiin itti hime jechuudha. Sana booddee wanti hin taane gaafa haasa'amuu jalqabu ammas akka uummanni hubatuuf ani poolitikanyaa yookaaniin immoo nama siyaasaa miti. Ani nama siyaasaa miti. Kanaaf inni gaafa inni sana jalqabu achi booddee kabajaadhaan gadi buuse. Akkuma innitu immoo jedhee ejaan isa beekuuf ቢያንስ ወንት ብራለ ይዋፈ አከና ነረብሲነ ነምቤካ ወልብራ ደሙ ደንደኛ ማለቹ ሰነቦዴ እኒ ጋዲቡኤ እንጋሌ ንናማ መቃሳዋ መሲ አከኒ ዋንተ ብራ አሰውስ ጨራን ከነኔፊ ሰነቦዴ ኬሪኒን ሴንቴ ኬሪን ታለ ወለጋሱኒ ኢናሶፍኔ ዳሴ ከንመቱሬ ጀቹ ደኒ ከነራ አናፍ አብዲ ግዱ ካንቱሬ ጀቹ አከነቲ ፈካቱቲ ሞ ወንተኒ ማነ ከና አመዱ ሄዱበቻ ጅሩፊ ዋይ አናፍ አብዲዮቶን ታኔ ዋይ ኡመታ ኦሮሞቲ ፊ ዋይ ኮፊ ዋይ ኢጆሎታ ዱአን ሰናፊ ካን አጀሰኒት ከአከነት ፈካቱት ዮን እንደወጎዮ ዮ አከና አናፊ ጡሙሩ ፕሊስ ዮ አናፊ አብዲ you have to clear ልብሉስ ናንዳ ግን no way okay go ahead asiti I'm Ethiopian bro በጣም ፕራውድ ሆናለሁ ኢትዮጵያውም ስለሆንኩኝ ግን ከገዳይ ገዳይን ስላልወደድኩ እነሱ ጋር ግዴታ መሆን የለብኝም እኮ ኢትዮጵያዊ ለመሆን አሁን እኔ ኢጆሌ ወል አጀስቱ ሰነበር ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ይጅርቱ ዱሮ ሁንደሲ ሙባረኪን ጀታ አስሊ ጀታ ወራቲ ቤቱ ሁንደ ዱር ከሚዲያ ከመት በመጣን አብዲ ጌታቸው በቤጫሊቲ ሲገለ ዱርሴንሲቲ ማሊፍ ኢጆሌ ኦሮሞ ከንሳጥሉ ጀልቀበ አና ዱርሴነ መሁንድ ማሊፊ ጎቺ ሳኒ ሀማዋን ቴፍ ኢጆሌ ኦሮሞ ዲገተኮ ሲገለ አቲዮ ሶሪ ቱ ሴ ዳት ርካሽ ተወዳጅነትን ለማግኘት አከስ ጎቴት ሲገለ ማል ፈየደሙፍ ኦሮሞኑት ገመቺሱ ኢሰኑት ኦፊቲ ኮልፊኑቱ አገርቱ ኢሰኑት አሲቲ መታሩ ኩሰኑቱ አገርቱ ኦሮሞኑት ኮፈልቺሱ ማሊፍ አችዴም ዲፈርስት ኦፍ ኦል ከኑ ሌብስ ያልቀር ማሊፍ አይደንሳ ነገፈዱ ስትኒ ማቲ አመስታናን አመንቲናን ይተማንዱ ተኮን ኦቶና ጋፈቴ ልቡ ኢልማናማ ትደገፈዱ ልቡ ኢልማናማ ተኮ በው ኢሳራ ካበጃንኮስ ካበጃን ማሊስ በዋት ሴኑ ደንዳ ማሊስ ትፈካት ካበጃ ኢልሚናማ አመንታ ዳውሊ ካበጃን ኢልማናማ አመንታን ኢልማናማ ትፍዱፈ ማለ ኢልማናማ አመንታ ዳፍ ሚትካን ኢልሚናማ ዱፈ ሲገለ ኢልሚናማ ካበጃ ኢልሚናማ ከሚዩ ኦልየቹ ካን ዱማቶሬሞ ኢልማናማቲ ሰኒፉ ረከቱ ኢልማር ረከታ ilmata biyyarra ba'eenyaadhee haadha koo nyaachisa jedhudha jechuudha kan ta'aa ture sunimmoo akka dhaabbatutti miti kan inni deemaa ture jechuudha argiteetta yoo ta'e maaliif ormitu namumti dhaggeeffadhu isa gurraachaaf gurraacha dhiisi zariin isaa kan waliin arginellee gochaa walirratti godhuu hin qabne gochaa sukkanneessaadha kan walirratti godhamaa ture akka naannoo keenyaatti buna jennee waamnaa yookaan immoo isa kan Kenya san private part isa le walirra kutani anga walirra kaa'utti jechuudha suni waan hamaad wanti nuti argaa ture waan nama sururs waan dubbachuuf ulfaatu tureetu iyyuu innan immoo dhaga'e suni dabalatammoo akka biyyaatti gaafa dhufummoo by the way julmaadhaan dhumta baqa wal fixxa duuti dabalaa isaaniif torogomteef dhimmi kun dhaabateera jettee yaaddaati lannasu isaaniif waan torogomteef dhimmi kun dhaabatettee yaaddaa ተረጎሙ ራሱ እኮ ትክክል አይደለም ተረጎሙ አካኒ አመኑቲ ሰበባ ኮቲፍ ዳበተ ጀዴ ዮን ሂናመንለ አን የሮ ሰነት ሰሙን ኮ ከንታመነት ሂንጣብሲሰ ጀዴ የጃን አመኒፍ ማሊፍ ነሚ ቶኮ ወንቲ ኩን ሲቲ ዱፋ ጅራ ጋፈ ጀደሙ
by any means seeraanis heeraanis waanuma karaa uma argateen dhaabuuf yaalaa jechuudha waan sana. Jechuun isaan amma maal nu gargaaran dhayitee hiiktee miti isaaniif maal nu gargaaran waan tokko bar nu gargaarre bar nutti kolfuu malee mana banattee afaan sii nutti banuu malee bro warra ati dhaqxee itti himte bar warra yeroo ilmoon Oromoo dhiigni kee billaadhaan mormi citee eebootti suuqamee Wallaggatti jedhamu sirba itti banatanii itti sirbani baay'ee warra dhaqxee hiikteef sun kiyya. Ayinaa dhiigoo qabaachuu dandeessa jecha koo siyaasa dhaggeeffadhu abdii koo dhaggeeffadhu kana nan hubadha Wallaggatti morma namaa obboleessa kootti eeboo kaa'anii akka sirbani nan argeeras dhagayeeras dhugaa. Jaraam jara dhaqxee hiikteef. Tole. Inni keenyaas ajjeesee ilma beela'aa lafarra dhiiga isaa lolaa jirutti naanna'ee sirbeera dheengadha. Where? Yet? Asuma jiranis viidiyoochar. Where? Ani ko kaarentii Oromiyaa keessatti waan keessatti beekee. No dhaggeeffadhu ani immoo isa jarri karaa Saawudii. Annaqee hiikee fiire. Arsii tokko afaan Oromootti tokko dhufee nu hiikee kiyyo. Namni wayii nu hiikee nuyi isaan keessaa dhufee waa wayii nuun galle dhufee nu hiikee nuyi waa nu godhe nuti yoo faayidaa maalii isaanirraa arganneet achi dhaqnee isaaniif waa gooname. Kan ta'e koo kan keenya irratti inni kun kan ta'e. Kamtu? Inni ajjeesee kan itti sirbe sunis immoo kan wal ajjeese bar keenya. Walloon akkas jedhee kan sirbaa ture koo dhiiga isaa lolaa jiru koo. Kana koo anatu morme itu ati hin argin ituuti viidiyoocha hin argin kan gadi ba'ee morme bar ana kan viidiyoo irratti hojjete. Okay kunaafu dhiis. Ani mormuun koo maaliif adda ta'ee sitti dhaggeeffame? Jidduun dhiifama sittin seenu. Viidiyoo masaan afaan Amaariffaatiin irra deebi'ee tiraansileetaa godhu viidiyoo inni waraabee lee amma dhageessisnaa. Akka ijoolleen jetteef akka inni itti hiike gargara. Okay, uffuu dhaggeeffadhu sitti nima qoy kan kanaa moo deebii qaba. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin ibsa itti kennee an kan gurbaa sanarraan fudheen da'u ibsa itti kennee dhaqxanii immoo cirammoo ollaadha Amaaraadhaan walitti nu buustanii akkas nu gochuufi jedhee boo'ee viidiyoo kan hojjetaa jiru sana gurbicha maaf waamtanii hin gaafanne. Maaliif ana qofa irratti quba qabuun ana qofa cunqursuun ana qofa arrabsuun maaf barbaachisa? It's okay whatever waan barbaaddan gochuu dandeessu. Garuu akkuma beekamu miidiyaa kana irratti baay'ee ani ila dhaggeeffadhu hanga har'aa cirraasha wal gaafatameeti gandi koo yookaan ba'aa ture jechuudha. Maaliif sababa kootiin akka gandi koo arrabsamu ijaan barbaanneef even namni na beeku namni sababa biraallee eessaa dhufte gaafa naan jedhan Oromiyaa irraa dhufe jedha malee ganda koollee nama himachuu hin jaalladha jechuudha. Irra garuu ganda koo barbaadu na arrabsu utuun anis akka namaa ganda koo callisee taa'ee faarsaa ba'ee maybe anis girrisa wayiin dhabu safara keessaa garuu kiyya koo maddee yuun beeku. Tokkoffaa aggressive hin ta'in wayifin siin jedhe sirriitti na beekta kiyya aggressive hin ta'in gaaffiis gaafadhu simple wayiidhaan naa deebisuu abdii dhaggeeffadhu dhiiskoy abdii laalaa mana cufaan jiran mucaan fuula bitataa jira malee dhageesse astaayillee fuula bitataa jira dhageesse mubaarik musammaati tokko walitti buuse jedhee narratti nu labsee inuma yoo astaayee hunda hin gaafattaa carraasii kan kenna kana kana jettuni amma Kanaadaa keessa osoo irra jiraate carraasii kan kenna carraasii kan kenna ati dhuunfaadhaa dhiisi ati dhuunfaadha ante gillasabne sirriidha leelaa ikir dhiisi fuula bitataa lamas taa'e dhiisi bakka amma gaaffiis gaafadha kiyya tole ate Oromoodha siin jedheera sila san nama gammachiisu jettee maal yoo ta'e alanfattee nyaadhuuti jedhe Oromoon nyaadhuu fira keetti garagalii liqeemsi jedhe Oromoon yeroo mammaako dhugaan siin jedha kiyya wa tokko sin fayyadan anuma ajaa si hoyya baay'ee mubaarak ajaa shiftaa ati jettuun si hoyya kan diffeenti si godhu nafxanyaan tokko afaan sisittiin bantu baay'ee gad dhuftee nuti jirru baay'ee አንድም ቀን የሰው ፎቶ ፖስቼ ተናግሬ አላውቅም ከአንተ ነው የጀመርኩት ማሊፊ ሴንሲቲቪ ጡቅጤ ዋንቴ ፈቲ ዋን ሀማ ጡቅጤ ዋንቴፍ ሲንግሊ ዋኤ ኡመተ ወለጋ ጡቅጤ ዋንቴፍ ጋፊ ኮን ወለጋስ ብረሞ ቀቀቤ ማሎዳ ቀቀብዴ ማ አከሚቴ አነችላራ አልሰ ዱጉማ ኢንደገኘ ወለገት ኡመኒ ሱኑንዲ ደንገት በር ደንገት ኢሰዋኤ ወላሂ ቢላሂ ማኪና ከናምቦ ዋት ናገሹ ናርገን እንዴ ማናር ናነርጊነስ ናሚናት ተርገስ እንጅሩ ኢናርጊነስ ሞ
jecha. Facebook hin fayyadamtu TikTok irra jirtaami? Facebook hin fayyadamu dhugaa dubbachuuf. Angar guutee jennee kan galgalaa ganama uummata keenyaaf iyyaa jirru hin agarree? Rabbi hija koo haa qabu hin argine amantanus amanuu baattanis hin argine otoon argee kan naa ol gizee salaalee sana sagalee ta'e hin jiru. Dhuguma Oromoo community dhufee gaafa isin wanta ta'e uumamu dhufee gastii irra taa'ee maal jedhee godheen beeku. Sanaaf dhiifama utuun as keessa taa'ee jiraadhe gaarii ture. Haa ta'u garuu wanta ta'e hunduma irratti naannoo kamittu iyyuu gaafa ta'e ba'ee nan dubbadha. Haa ta'u garuu isa amma utuu namni tokko si tuqe gadi baanee dubbannaatu ያንን ቶ ሀብዲ ብዙ ነገር አልፈዋል። የኔ ህይወት ላይ መጥተው ያንተ ህይወት ላይ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ማንም ሰው ወጥቶ ቆሙልኝ አያውቅም። እውነት ለምን ግን አሁንም ቆሙልኝ ለምን እንደማይቆም ታውቃለህ? ኦሜሳ ፕሊስ ኦሜሳ ማፊና በነቤታ ወነከ አማቱ ስራኑ ፈጌሰ ባይተ እሺ sanaan utuun nintu inuumaminis wanti sun waan adeemsi gaasirratti waan naaf jira kan koo fixuuf yan hojjaramu beektiin dabarsa maal jettee akka waan kana hin dhiisne kan na godhe tarii nagarree mucaan kun jedhee dhiisuu jedhe inni siyaasa isa keessan galu jette haa bro akkamitti wanti kun siyaasa gaafa takkas naan jettu dhageessittiin himaati viidiyoon koo silaas ba'uu danda'a muluu saabaasee maxxansuu danda'a yes mulu saas baasee maxxansuu hin danda'a. Wanti isin beekuu qabdanu baay'isoo qubni hin madaa yookaan hin xiraa jedhamee kutamee hin gatamu. Jalqaba wanti hubachuu qabdan. Dabalata immoo ani akka tinaan jettetti hidhattoonni wal lolan taanaan hidhattoonni walirratti dhukaasan taanaan ammas Boris kaleessas gara fuulduraattis nan ilaallatu. Maaliif ednuma ati immoo hidhattoota miti naan jettu abdii arraba keen jallisin arraba dura du'a baay'isoo. Viidiyoo sana naa ergiitiin sin jedhu viidiyoo sana naa ergiitii ummata taanaan ba'een ummatatti himaa sagalee nan ta'aafi. ummata taanaan garuu hidhattootatu walitti tokkose taanaan nan ilaallatuun siin jedhe maaliif ana ilaallatu hidhattootatu ta'e ana ilaallatu ummata ko ani san siin jedhe ani ummata ta'ummoo yoonatti hin agarsiifne abdi ani miidiyaa irra jirtan manatti dhufee qallabu maalin jedhu maarree ati maafi viidiyoon hojjan mubaarak maafi viidiyoon hojjan natti hin dhufne viidiyoo hin arginaan viidiyoo hojjenne Oromoon joolleen Oromoo wallaahi alayyoo abdi waan ammaa kana asumas siisabsiisu silkii biraa keessaa qaba. Okay, isinitti mubee itti fufi ani intini godhadha. Ammallee kun yuunifoormii kan keessatti ba'e miti. TikTok irraa al tokko galeera waan ta'eef kan inni balleessu sabatti raachees maaloo gaaffii jedhu sila ka'ee ture ajjeeseera achi keessatti. Anayyuu waameera. Raacheen maaloon inni kanan jedhe sabaa gadi. Garuu utuma ijoolleen balleessanii kiyyaan utuma ijoolleen wallaalli ofiyyuu hin beekne waliyyuu yaadaan jirre akka barbaadde wal gootee uummata kana dhiiga boochisaa jirtu utuma waan barbaadde miidiyaan attaasofteeyyuu fiiddeedhattee ijoolleen akkasii ijoollee warra soddaa ajjeemnee jarri immoo mubee dhagaye jechuun qaba. Mubee dhagaye kanatti mul'ate laa. Kanan maqaa keessa waamee fi maqaa raachees dabalatee raachee lafarratti wajjin nyaadhee wajjin dhugee naman beekudha jechuudha. Kanan jedhee sagalee ta'iifiidha malee waan tokko ba'iitii wayii mootummaa rabsii mootummaa mormii miti waansa. Maaliif akka nuti wal lollu bakka raacheedhaan akka wal lollu waan baay'ee godhan. Ani kanan jedhee sagalee ba'iitii ta'iif ijoollee karaa irratti dhumaa jirtu barahaa keessatti jedhee kanadha kanan raacheefis si'iifis maakiifis akkasumas warra haadha faaxefaadhaaf kanan dabarseefi jechuudha. Garuu inni jallifamee gaafa waan biraatti galus argeera. Biroo keenya kan dhuunfaati muka ammayyuu dhaqisee eeyyamee jira. Wallaahi sirraan haasa'u muka natti dabsi. Bakki ummanni qabatee jiru bakka kan beektaa ijoolleen akkanaa warra soddaa qabnee ajjeefnee jarri immoo kutaan laalanu Oromoodhuma guutuu ajjeesu bakka deetti sanatti nama dhukkubsaa kiyya waraabamee deddeemaa jira. Kana inni koo dhaggeeffadhu mubee dhagaye dhugumaan amma wanti sun utuu gara saba biraatti zooreera ta'e sis yoo argan hin dhiisanii anas yoo argan hin dhiisanu akka Oromootti kan inni ka'an ta'uunsaa garuu aarsiin du'uunsaa yookiin walloon du'uunsaa na gammachiise mini garuu gara biraatti maa guddata wanti kun babal'achaa hin deemini
kan jedhudha. Amma wanti isin na barbaadaniif maaliif baay'isoo akka sabaat biyyee fi jirmis ittiin jigin jedhama. Ummanni wanti kun isa mufachiiseera taanaan ifama na gaafachiisuu barbaada taanaan jalqaba naannoo biraatti kan dhalate miti achumatti hin dhaladhee guddadhe lammaffaa immoo haadhaanis abbaanis karaa kamiin illee yoo deemte maybe abdii geetaachuun dubbachuu danda'a sabuma biraallee na keessa gale hin qabu. gabaabsinee dubbicha kiyyaan dhaggeeffadha kiyyaan dhaggeeffadhaan akka mubaarakitti qoya akka hostii mana kanaatti ati dhattee amaaraa wajjin tigiree wajjin adiyyaa wajjin silxee wajjin abbaa barbaadu wajjin haasa'uun kee waliin tokko taatee jiraachuun kee angara kooti waa tokko waan naan diraan jiru ilmi namaa nama namaa takka kootitti garuu bakki ana naquu kee akka nama tokkootti jechuudha nama miti na yaada bakka ammasii jedhe kee itti dabala. Aye, Indo bata koi meme. Dubat me jar-jarira. Dubat tasilas. Dubat dumo dubat. Uni alkani guyyaa kan mataa'een arrabsaa ba'eedha. Dabalataan immoo viidiyocha kan afaan Oromootiin ibsatti kennee jira dhaqiisa gaafadhu gooftaa ko. Amma jirri eekee maal qonfaa dubbadhaame. Haye, miyuutii qabadhu gaagas. Maal hin dhaga'amu? deebisu baay'ee waan ati na gaafattuuf dhiifama. Nu obsi dubbatu. Even tokkichoon illee yoo dhufe tokkichoodhaaf nan deebisa kabajaadhaan. Dumarra aarii na arrabsullee jalqaba kabajaan na gaafate innis. Arsi gurguddoonni kabajaan na gaafataa turan. Tole dhiifama. Kiyyaa jedhamsa xiqqoo nu obsi. Illee arti baran waan yeroo walaatiif si qabe. Mee dubbadhu.